Yoyam harka buune kabajamtoota hordoftoota Siqee Production kuma jirtani nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalala isinaadha qabu. Rantanas biaddaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatti nu faana taatiin hordofaa. Guyyaan Idil Alfitr akkamiin murtaaya kan jedhudha. Hordoftoonni amantii Islaamaa haara'umseera sa'aatii 3 dura Musliimni ji'a kabajamaa Ramadaanaa ayyaana kabajam Idil Alfitr jedhamuun ayyaaneffachuun xumuru. Guyyaan Iidam maatii walitti dhufam uffata haaraa fi hunda caalaa filatanii uffachuu dabarsu. Ayyaanni guddaan addunyaa kanaa garuu yeroo isaa kana jedhanii murteessuun nama dhiba. Humnaa fi ga'ee addeessaa ayyaana Ramadaanaa gara xumuraattiin wayita dhiyaatu Musliimonni addunyaa miliyoona 2 siqan samiin qulqullaa'ee ji'a arguuf soominaan eegu. Hordoftoonni amantii Islaamaa lakkoofsa baraddeessaa irratti hundaa'een hin tajaajilamu. Akkaataa kanaan Ramadaanni ji'a 9ffaadha. Akkaataa lakkoofsa baraddeessaa irratti hundaa'e kanaan waggaan ji'a waggaa haaraa kan waggaa darbe guyyoota 10 dursee seena. Soomni Ramadaanaa Musliimota addunyaa irra jiran hundi biratti yeroo wal fakkaataa eegalee yeroo wal fakkaataa xumurama. Kanaafuu biyyoota garii keessatti waqtii bonaa kan guyyaa dheeratu yoo sooman biyyoota kaan keessatti ammoo waqtii gannaa kan guyyaa gabaabbatu keessa ta'a. Ji'a Ramadaanaa maaliif adda ta'e kan jedhu musliimonni akkamiin dabarsu kan jedhu ammoo dheerinni guyyaa fi sooma Ramadaanaa maali kan jedhu akkasuma soomni Ramadaanaa qaama irratti dhiibbaa akkamii qaba maaltu gorfama kan jedhu ilaalla. Ayyaanni Idil Alfitr guyyaa jalqabaa ji'a 10ffaa ji'a Ramadaanaa aanee jiru ji'a Shawwaal irraa kabajama. Garuu guyyaan kun yoom akka ta'e dursee sirriitti dhibbatti hin beekamu. Kanarratti yaada garagaraa ka'aa jiru. Gariin akkaataa lakkoofsa baraddeessaa irratti hundaa'een ji'a guutuu eeganii akka kabajamuu qabu yaada dhiyeessu. Musliimota biraatiin baay'ee kan beekamu garuu ji'a ilaalanii erga arganii booda kan kabajamudha. Kana jechuun ji'a haaraa eegaluun kan ittiin beekamu deessi ji'a duraa keessaa goobantee turte deebitee baatii qofa. Addeessi haaraan mul'achuu fi dhiisuu kan ilaalan beektota amantii Islaamaa dhimma kanarratti muuxannoo fi hubannoo yeroo dheeraa qabanidha malee musliimni hundi samii keessa ilaalee qofa waan adda baasu miti jedhu. Iidi bara kana musliimota hedduun teleskooppii fayyadamuun addeessi mul'achuun adda baasuun guyyaa iidaa murteessu. Addeessa ilaaluun warreen iidi bara kana murteessanii fi biyya addunyaa keessa jirtan irratti hundaa'uun kibxata Eebla 9 yookiin roobii Eebla 10 irra oola jedhama. Musliimonni addeessa ilaalanii Ramadaanni guyyaa 29ffaa yookiin 30 xumuruusaa adda baasuuf galgala eeganii addeessa ilaaluu qabu. Lakkoofsa baay'ina guyyaan kun guyyaa ji'a duraan keessa addeessi irratti argamte irratti hundaa'a. Kanaafuu addeessa ilaaluun Ramadaanni bultii 29 xumurame galgala keessa eegalama. Addeessi mul'annaan borumtaa isaa iidii ta'a jechuudha. Yoo hin mul'anne ammoo guyyaa itti aanu soomanii Ramadaana guyyaa 30ffaa xumuru jechuudha. Jaarmaan dhimma kanatti Islaama biyya UK HM Nautical Elements Office jedhamu addeessi gaafa kibxataa yookiin Eebla 9 irratti mul'atti kan jedhan iidiin roobii Eebla 10 irra oola jechuu jedha. Guyyaan jalqabbii fi xumuraa ji'a Ramadaanaa musliimota hunda biratti wal fakkaataa ta'us akkaataa dheerina guyyaa fi halkanii akkasumas garaagarummaa yeroo biyyoota addunyaa gidduu jiruun walirraa jala ta'uun mala. Yeroo baay'ee addeessa ilaalanii guyyaa jalqabaa fi xumuraa Ramadaana kanaa ibsan biyyoota Arabaatiin irra jireessaan Suudiidha. Biyyootaa fi akka Awurooppaa fi Ameerikaa hedduun waan achirraa labsame hordofu. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin addaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hordoftoonni amantii Musliimaa hundi baga ayyaana Idil Alfitr waggaa 1445ffaa nagaan geettan isinii jecha Eid Mubaarak horaa bulaa deebanaa.